السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraatanii baga rabbiin sa'a kana sin beeksise bakka jirtanitti nageenya rabbii sanarraa haa jiraatu hunda keessanirrayyuu. Egaa akka argitan kana hattuun Finfinnee keessaa guyyaatiin foon nama nyaataa oola. Kiraam haadha ishee qabattee walisirra kaatee mana godeenyaa ishee bulteeti. Haadha ishee mana Finfinnee keessaa jechuudha. Manni gar tokko kaffalanii gar tokko boodarra kaffalan sanatu jira. Isa haadha ishee gammachiisuuf akka kanatti haadha ishee gammachiisuuf haadha ishee babbareechitee harka hungattee otoo boossu haadha gammachiisuuf fuutee manaa baatee jechuudha. Mana fuutee baatee deemtee mana tokko jala geessu godeenyaa ishee wajjiniini. As taa'ii waan hundaa fixee dhufeen si fuudha jettee achisaan bakka biraa isaan keessee jara waliin haasa'uu dhaqxee jechuudha. Jara warra manaa bira. Wadeemtutti kana jidduutti hattoonni Finfinnee keessaa suufii gixximti godhanii nama rakkisu guyyaa guutuu jechuudha. Waa ittiin na tuqan hin beeku waan gaafatanii jette. Waan gaafatanii isaaniin beeka malee itti mukoo beeka malee isaa booddeen jiru hin beeku jette. Warqii harkarraallee shaanxaa ishee birrii isa kaffaluuf deemtu mana sanaallee gar tokko jechuudha. Waan hattaa qarmatti harqubarraallee jirtu jechuun billicima qarmatti hanqubarra jirtullee tokko irratti nambisne jechuudha. Irraa fudhatanii achitti ishee darbatanii ishee biraa deemanii jechuudha. Waan ittiin na tuqanii jette nan beeka jette lafti lammaraa naannee lafti jette ammayyuu aanni koo hundi na urgufamaa jira jetti. Moobaayiliin ishee waan tokko irratti hin nafne jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuu fi waan Finfinnee keessa guyyaatiin dhagaa ooltanii dhugaa rabbii nama sodaachisa jechuudha. Wal gurmeessanii jiru hattoonni jechuudha. Wal gurmeessanii makiinaan isaan amma dafqa namaatiin makiina meeqaan gibbii isaanii keessa jiru dhugaa rabbii. Mootummaan ammallee to'annootiin of jala ooyishee fixuu hin dandeenye jechuudha. Hattoota Finfinnee keessaa humnaa ol ta'anii jiru. Dhugaa rabbii isinitti hima. Humnaa ol baa'atanii jiru. Amma isaan wal quba qabu dirijitiitiin jechuudha. Dhiiraa dubartii wal gurmeessanii jechuudha. Ammachi ka'ee walitti bilbilaa deemu isaan waa asirratti yoo arganii jechuudha. Kanaafuu waan isheen qabdurraa fudhatanii gizeechi bartu barbaachaan argamtee haadha koo bira nageessi haadha koo gammachiisu jedhee jettee boossee maraattee jechuudha. Akka kanaan homaa rakkinan qabu jedhanii qabanii bakka manichaallee geessanii haati iddee ol galteetti agartanii jirtu. Akka isheen gadi goommitee gadditee jirti. Haatillee mucaan koo maal taatee deemtee turte jettee boo'icha kana keessaa fuutee gaafa isheen boossu godeenyaan barbaachatti kaatee otoo barbaadanii argamtee namni itti tutee jira. Namni itti tutee jira maal taatee jedhan hin beeku. Waan ittiin na tuqanii hin beeku. Waan tokko irratti nambisne jette waan tokko harka isheetti hin baattu jechuudha. Gizee manaa baate dhugaa rabbii viidiyoo waraabbataa viidiyootiin manaa ba'anii jechuudha. Gizee manaa ba'anii maaliif haadha isa gammachiisuuf mana dhaqattee agarsiistee haadha ishee gammachiifachuu fi amma jirtanitti haadha keessan gammachiisaa. Ani biyya ormaa keessa waggaa baay'ee ture haadha koo gammachiisuu hin dandeenye. Haati koo qoraan gurgurtee gabaa keessa teessee fuula isheetii gubattee fuula isheetii lamxootee nuun guddisuuf haati keenyi fuula isheetii gubattee nuun bakkaan ga'uuf jettee haati keenyi malkii ishee qayyarattee amma immoo fedhii rabbiitiin haadha koo manuma tokko gaarii tokko itti bitee yoo borga nama du'ees homaa miti kana yoo argite jettee haadha ishee akkasitti otoo isheen gammachiistee asiin hungattu otoo isheen jettu babbareechisattee otoo isheen deemtu warri taa'ee dafqa namaa dhuguu dhiiga namaa dhuguu bare immoo kunoo gammachuu ishee karaatti hambisanii akka kanaan ishee gaddisiisanii jechuudha. Haatillee boossee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf waan Finfinnee kana keessa akkatti jiraataniin isaa hin beekamne.
suufii uffatanii namuma nagaa kana yoo jettan hattuun jettanii yaaddanii akka kanaan sin daguu hattuu jettanii ilaaltan suufii isaan uffatanii mangis sarraatanyaan hin uffatu waan isaan uffatanii deemanii akka kanaan wal daraja'aniitiyyuu tokko garas dhaabata gamaa gamana dhaabata wal xoqqomaa deemu walitti bilbilaa duuba kee deemu isaa booda sitti ati waasi jedhani wayin nagaa si gaafatanii ittiin si tuqan wayin immoo ittumaan akkas goneetuma deemtu si tuqan ati eddee jirtuun beektu isaati sana nima deemta faanarra. Deemta miti isaan sila sabamanii 5-6 ta'anii sila deemaniiti jechuudha walitti dhufanii akka kanaan deemu isaan gurubbii qabu gurubbii isaanii bakka tokkotti wal xoqqomaa deemu iddee namni jiru jechuudha waan namni deemu jechuudha mucittii tokko gooddanyama keenya jechuudha asirraa galtee Finfinnee jirti jechuudha birrii wallahi isa dhugaan sinitti ma wallahi al'aazim birrii baankiitii baafachuu deemte jechuudha birrii baankiitii jechuudha birrii baankiitii baafachuuf deemtu haadha ishee wajjiniin itti dhufanii jette dura dhiira tokko natti dhufee jette yoo odeessitu jechuudha. Natti dhufee harka yuun qabanne jette harka natti qabnaan hin didee jette eessa deemaa jirta obboleettii jedhee jettennaan asuma kanaan adeemaa naan hin jedheeni jette amma isaan koo innotuma deemu waan ittiin akkas godhee harka koo qabeen beekuu jette achumaan haadha kootiin as taa'i nan dhufa jedheen deeme jette naaf wajjiniin deemanet waan deemu aniin man deema malee iddee jiru yuun beekotte 3-4 ta'anii jette natti naanna'anii jette oton deemu aqee na wajjiniin ol galan jette baankii lixee birritti baasee jette baase astaghfirullahi alazim wallahi alazim baasee jette birri fuudhee harkatti kenneen isaa booda iddeen jiru yuun beeku jette ila birri amma isheen baasutti la fajjachanii oo isheen birritti itti laattu ofallaasisanii bakka ishee karaatti darbatanii birritti isaanii fudhatanii biraa deemanii jechuudha. Ikiraamillee har'a kunoo kanaa taatee jirti carraa sanatu iyyuu ishee ga'ee jechuudha. Isaa booda gizeen obbaruu haadha koo barbaachatti silkiin harkan jiru humtiin harkan jiru aniin qabunarraa fudhatanii jiru jette mucittiin sun illee jechuudha. Isaa booda toon olii gadi fiiguu otoon iyyuu haadha koo argadhee kan akka kanatu jira Finfinnee keessa jettee ikiraam immoo har'a carraa akkasiitu ishee ga'ee jechuudha. Haadha isheetiin gammachiisuuf oo isheen uftutti gammachuu ishee gaddatti jijjiranii inshaallah abshir ikiraam ammallee ati cimtuu dubartiidha duubatti hin deebini. Namni warii namaa dafqa namaa nyaatu yoomumaafu aara galfiis hin qabu ofiisaa sirriba gaarii hin qabu yeroof malee wallahi dhiiga namaati wanta ta'eefi danfa namaa nyaataa jiru wanta ta'eefi bakka yuun ga'an isaan ammaaf malee wallahi suufii kana uffatanii nama nagaa kana fakkaatanii makiinaa qabatanii makiinaa isaan qaban amma isaan gibbii isaanii keessan makiinaan guuranii dafqa namaa bajaajii namaa mobaayilii namaa warqii namaa wallahi mana isaan qabanis mangistiin wamma kanaan qabu birrii makiinaas dafqa namaa wal daraja'anii Finfinnee keessatti jechuudha wattoonni wallahi saayitii kanatti yoo dhaban zallalanii cira namaarra jechuudha dallaa namaarra zallalanii kan isaanii makiina namaa guuraa oolanii jechuudha guuraa bulanii jechuudha halkan guutuu dubartiif dhiira hatta dubartiin illee dubartii taatee dubartiin illee jechuudha dhiira wajjiniin baay'ee tokko nama gaddisiisa akkasitti gizee obbartu kiraan boossee haadha koo bira nageessaa jettee haadha fidanii itti dabalanii bakka sila qaxarooshe sana deemsisanii baay'ee tokko kanaan gadditee jirti waan tokko na harkan jiru waan kaffalu hin jiru anu haadha koo gammachiisuufan fide maalajiin biiroo seena jetteennaan goddanyoon namaa rakkina qabu jedhanii biiroo seensisanii akka kanaan haatillee himimmaa otoo of keessa jiskitu isheen illee gadditee akka kanatti jechuudha. Namni itti naanna'ee maal taate jedha kuni namni kuni isheen mataan lafaan namarran beeku waan hin ta'eyyuu jettee qaxamtee jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi gadda tishee jijjiranii gammachuu haadha isheef otoo isheen fiiddu akka kanatti guyyaan kifuun hin jira miti guyyaan tokko carraa hin jira walirra nama buusu gammachuu gammaddee haadha ishee gammachiifachuuf kolfaa otoo isheen akkasitti fiiddu gaddatti jalaa jijjiranii inshaallah gaddi galgala isaaniif dhibu abshirii siin jedha ikiraam darbiti guyyaanii homaa miti ati cimtuu nama harka laannedha waan hundaaniyyuu cimtuu harka laatteen beetu duras mana bittee jaartee waan goottee ofii isheef hin godhanne malee ilma tattaafatti haadha ishee guddifachuuf haadha ishee bakkaan gaachuuf hin maxaarti namni immoo abbaan biddeenaa immoo mana sana oowwatee jira jechuudha oowwatee haadha ishee jechuudha gurguree katamaatti mana sinii bitaa jette jennaan abbaan biddeenaa hin ta'u birri maal as keessaa qabda mana maal qabdayyuu jedhee jechuudha mana sanaan ijaare isheedha
akkanaan xiqqee kanaatiin immoo waan lafaa turraa kiraayii fuutee suuqii akka dhiiraatti nagadataa jirti. Waan isheen hin hojjenne hin jiru jechuudha. Haadha ishee gammachiisuuf halkanii guyyaa xaaraa jirti jechuudha. Wallaahi haadhaaf nama akkas haadhaaf ta'u argine bakka baay'ee tokko bakka haadha ishee gammachiisuuf jireenya isheellee bultii isheellee diiddee akka kanaan haadha ishee gammachiifachuuf halkanii guyyaa xaaraa jirti jechuudha. Otoo isheen akka kanatti fiiddu immoo egaa guyyaan tokko hin jira carraama ofiiti. Baay'ee tokko wallaahi nama gaddisiisa. Akkasitti gadditee otoo boossuu otoo iyyitu warri biiroollee si gargaara humaatti rakkinan qabu jedhanii boodatti kaffalta hundayyuu jedhanii ammaaf akka kana haadha ofirraan deebisu jettee biiroo sana lichisiiste. Haatillee akkuma gadditetti hafte jechuudha. Baay'ee tokkoon ulfaataa jechuudha. Wallaahi haalli akkatti jiraatan hin qabanii. Barana akka argitan kana makiina meeqatti nam'anii makiina meeqatti naqanii hattoota kana otoo isaan suufii uffatanii asii wal darajja'anii jiranii akkuma dingataa xoqqomaatiin poolisiin qabee jechuudha. Makiinaatti isaan naqe nama 4 moo nama 5 jechuudha. Wayyaa isaan uffatan dhugaa rabbii eenyumtu baqa nama kana waa yaaduu hin seetanii jechuudha. Miskiina wayyaa ciccitaa uffatee deemu seetu amma nama miidhu. Wallaahi haftaamii fakkaatee isa deemutu nama miidhaa jira Finfinnee keessatti. Ganama fa'aa tokko fa'aa ganama barii jedhan wal darajja'anii ganama barii. Yooma guyyaas ganamas isaan gadi hin taa'an fooxaa uffatanii fa'aa deemu. Simbirma ta'anii qorichaa sintuqanii maambaan qabdan sinirraa guuranii madeemuudha jedhan. Dubartiin ishees kanumaan isheen ilmoo deessee ilmoo guddistullee jechuudha dhugaa Finfinnee keessatti. Hattummaa kanaan hannummaa kanaan dafqa namaa hunaanuu dafqa namaa nyaachuu dafqa namaatiin makiinaa isaan qabanis makiinaa isaan oofanis amma dafquma namaati malee akka namaa dalagatanii akkasitti dafqa isaanii xurursanii miti. Dhiiga namaa kan isaan nyaatanii bulanis kan isaan ittiin deemanis dhiiguma namaati yeroo hunda wallaahi. Hattootuma Finfinnee keessaa yoo milaata dhugaa rabbiin nurraa gad fixu. Wallaahi qoricha isaanii shirkii isaanii sanaatiin nama fajachanii qabeenya namarraa fixanii yaa rabbi wallaahi rabbiin namarraa haa kaasu malee dhugaa rabbi dhabama isaanaa godhu malee hin ulfaata haalli jireenyaa jechuudha wallaahi dhugaa rabbi. Baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko ulfaata wallaahi. Garatti baatanii waa tokko wayyaa bareedaa tokko uffatanii gadi baatanii ol deebuun hin jiru. Warqii xiqqoo tokko ofitti keessanii Finfinnee keessatti gadi baatanii ol deebuun hin jiru dhugaa rabbi. Akkasumatti shaanxaama akkasumatti waanuma shaanxaa qullaama yoo ofitti rarraastanii deemtu ta'ellee birriitu keessa jira silkii jira bitiin beeku miti sila qorichaatiin si fajajanii sinirkaa bahuudhanii ba'an dhugaa rabbi. Silkii baattee akka barbaadde deemuu hin dandeessu. Warqii tokko harkatti kaa'attee mormatti keewwattee akkatti deemamuu hin qabu. Rakkina guddaatu jira Finfinnee keessa dhugaa rabbii wallaahi akkasitti gadda.